Boqonnaa 13 Kuufama humnoota oomishaa. Ka'umsi hanqina sirna dinagdee biyya keenyaa irratti xiyyeeffatu rakkoo oomishtummaa fi itti fayyadamummaa haqaa dhabuu irratti kan hundaa'edha. Oomishtummaan salphumatti gaaffii dinagdeen keenya akka salphaatti saffisa akkamii fi bu'a qabeessummaa hammamiin socho'aa jira jedhuuf sadarkaa ittiin deebii kenninuun kan beekamudha. Sochii dinagdee baaqeetiin oomishtummaan galtee nama tokkootiin yookiin kaapitaala tokkoon adda addummaa bu'aa argamu mul'isa. Sadarkaa dinagdee waliigalaatti immoo oomishtummaan yaada itti fayyadama si'aayina qabuu fi bu'a qabeessa ta'e agarsiisuudha. Oomishtummaan wantoonni humna kuufama misoomaa ta'an kan akka galteewwan oomishaa, humna biyya keessatti argamuu fi dandeettii taatota adeemsa oomishaa keessatti hirmaatan hammachuun bu'aa qindoominaan galtee gara bu'aatti jijjiiruudha. Qindoominni kun galtee oomishaa, dandeettii biizinasii uumuu fi hariiroo oomishaa kan of keessatti hammatedha. Qindoominni humnoota oomishaa kun gatii shaqaxootaa fi tajaajiloota biyya keenyaa murteessuun guddina dinagdee fi misoomaa kan mirkaneessudha. Galteen oomishaa humna namaa, qabeenya uumamaa akkasumas humna faayinaansii fi meeshaa kan dabalatu yommuu ta'u, agarsiistuu humna kuufamaa badhaadhina misoomuu danda'u biyya tokkoo mul'isudha. Haa ta'u malee galteewwan kun jiraachuun isaanii qofti oomishtummaa guddisa jechuun hin danda'amu. Qorannoowwan adda addaa akka mul'isanitti biyyoonni hedduu boba'aa fi qabeenya uumamaa, albuudotaa fi kan kana fakkaatan qaban yommuu ta'u, biyyoota qabeenya gadi aanaa qaban faana wayita ilaalaman guddina dinagdee sadarkaa dimookiraasii fi badhaadhina gadi aanaa qaban ta'anii mul'atu. Kanaafuu qabeenyi uumamaa qofti wabii guddinaa hin ta'u jechuudha. Sababiin isaas sirni itti gaafatamummaa qabuu fi qabeenya uumamaa sana saamicharraa eeguu yoo jiraachuu baate, aangoota faayidaa barbaadanii fi abbootii qabeenyaa maxxantuu mootummaa ta'an duroomsuuf qofa fayyada. Biizinasii uumuu yommuu jennu namoota dandeettii qabanitti fayyadamuun haala humnoonni oomishaa qindaa'anii humna uummatanii gabaaf ittiin dhiyaatan jechuu keenya. Kanaafuu biizinasii uumtummaan irra caalaa kutannaan yaada biizinasii haaraa yaaluu, dandeettii adeemsa hojii idilee beekuu fi hoogganuu dabalataa. Dabalataanis ga'umsa kana haala walitti fufiinsa qabuun guddisuu kan bakka bu'u ga'umsa humna uumuu fi misooma teeknooloojii hammatedha. Walitti bu'iinsii fi hariiroon oomishaa agarsiistuu adeemsa oomishtummaa walxaxaati. Walitti dhufeenyi qooddattoota oomishaa dinagdee keessa jiranii wal harkaa fuudhuu fi sansalata dhiyeessii kan ilaallatudha. Walitti hidhamiinsi kun biyya keessattis ta'e biyyaan alatti odeeffannoo shaqaxaa fi tajaajilaa sababa wal harkaa fuudhiinsa kaapitaalaas haa ta'u humna namaatiin hariiroo wal fuulduraa fi booddee kan qabudha. Walumaa galatti oomishtummaan sirna walxaxaa dhiyeessii galtee ga'umsa tooftaa oomishaa fi dhimmoota walitti hidhamiinsa oomishaa irratti murteessuuti. Oomishtummaan yeroo gabaabaa keessatti rakkoo dinagdee hiikuu baatuyyuu malee dhimma murteessaa adeemsa yeroo dheeraa keessa fayyaa dinagdee biyyaa fi haala jireenya lammiilee murteessuudha. Kanaafuu guddinni dinagdee walitti aanaa yeroo dheeraaf turuu fi misoomni kan itti galmaa'uu danda'u guddina walitti aanaa oomishtummaati jedhanii yaada waliigalaa irra ga'uun ni danda'ama. Kanaafuu mata dureewwan itti aanan jalatti rakkoo oomishtummaa dinagdee biyya keenyaa gadi fageenyaan sakatta'uuf humna dhiyeessa galtee oomishaa, ga'umsa tooftaa oomishaa fi dhimmoota walitti hidhannaa oomishaa ilaaluun barbaachisaadha. Gama humna dhiyeessii galtee oomishaatiin biyyi keenya hiyyummaa duubatti hafummaa keessa dhidhimtee yeroo dheeraa kan lakkoofsiste ta'uyyuu humna kuufamaa misoomuu fi badhaatuu ishee dandeessisuu qabaachuun ishee wanta amanamudha. Itoophiyaan baay'inni uummataa waliigalaa fi humni dargaggeessa umurii oomishtummaa keessa jiruun kan badhaatedha. Qabeenyi uumamaa fi haalli taa'umsa lafa biyya keenyaa misooma qonnaa fi beeladaatiif qilleensa mijataa fi lafa bal'aan kan qabu, qabeenya meeshaa dheedhii misooma indastiriyaal buudaaf mijataa ta'e kan qabduu fi akkasumas qabeenya aadaa, seenaa fi uumamaa qalbii daawwattootaa salphumatti hawwachuu danda'anii fi turizimiif mijataa ta'aniin kan badhaatedha. Uummanni biyya keenya aadaa jamana dheeraaf gabbifachaa dhufe kan akka keessummaa simachuu, waaqa sodaachuu, waliin jiraachuu, waliin tumsuu,
Qabeenya hawaasummaa walamanuu qabu kun misoomuu fi badhaadhuuf humna kuufamaa barbaachisaa ta'edha. Humnoota misoomaa kana qindeessanii gara bu'aatti jijjiiruun Itoophiyaa duroomtee dhugaa gochuuf gosaa fi hamma qabeenya kanaa qorannoo irratti hundaa'uun sirriitti beekuun barbaachisaadha. Barreeffama kana keessatti irra caalaatti humnoota oomishaa dinagdee ta'an qabeenya humna namaa fi qabeenya uumamaa irratti qofa xiyyeeffachuun humni kuufamaa qabnu akka itti aanutti dhiyaateera. 13.1 baay'ina uummataa akka humna kuufamaatti. Biyya keenyatti guddinni lakkoofsa uummataa olaanaan kan mul'ate jijjiirama imaammataa lafa qonnaan bulaadhaaf jedhutti aanuun yommuu ta'u, kunis boqonnaa jalqabaa baroota 1960-1985 keessatti. Yeroo kanatti guddinni olaanaan kan galmaa'e daa'imman umuriin isaanii waggaa 14 gadi ta'an irratti. Yeroo sana lakkoofsi daa'imman umurii isaanii 14 gadi kun lakkoofsa waliigalaa uummata yeroo sanaa keessaa 40% ture. Akka lakkoofsa uummataa bara 1999 taasifametti immoo lakkoofsa uummataa waliigalaa keessaa gaheen lammiilee umuriin isaanii 15 hanga 29 ta'e 28 ture. Isaan kana keessaa lakkoofsi waliigalaa uummata dubbisuu fi barreessuu danda'u 14 ni ta'a. Umuriin isaanii kan barumsaaf dhaqqabe yookaan umuriin waggaa 15 fi isaa olii fi barreessuu fi dubbisuu kan danda'an keessaa immoo daangaa umurii kana keessa warri jiran 42 turan. Bara 1983 lakkoofsi waliigalaa uummata biyya keenyaa miiliyoona 48 ture. Akka tilmaamni waliigalaa fudhatametti baay'inni uummata biyya keenyaa bara 2011 miiliyoona 98.7 dhaqqabeera. Baay'ina uummataa kana keessa lammiileen umuriin isaanii waggaa 30 gadi ta'an naannoo 61 akka ta'an tilmaamama. Yeroo ammaa kana dargaggoonni miiliyoona 30 ta'an sadarkaa adda addaatiin barumsaa fi leenjii fudhachaa jiru. Wantoota guddina baay'ina uummataas ta'e humna oomishaa armaan olitti ibsamanii dabaluu keessatti gahee guddaa kan taphatan keessaa waggoottan darban keessa hojiiwwan gama uwwisa tajaajila fayyaa fi nageenyaa mirkaneessuun hojjetamaniin milkaa'inni galmeeffame du'a hir'isuu waan dandeessiseefidha. Baay'inni uummataa kun biyya keenyaaf madda abdiis madda sodaas ta'uun ilaalamaa jira. Sadarkaa yaadameetti humni namaa humna oomishaa olaanaa ta'e hanga deemuu danda'etti dhimmoonni biroo akkuma eegametti ta'e biyyi baay'ina uummataa olaanaa qabdu tokko humna biyyaalessaa fooyya'aa qabaatti. Baay'inni uummataa Itoophiyaa tilmaama guddina uummataa waliigalaan herreegame waggoottan 10 booda miiliyoona 100 fi miiliyoona 22 fi 300 ta'a jedhameetu yaadama. Uummata kana keessa 28 umuriin isaanii daangaa umurii 15 hanga 29 keessatti kan argamu dargaggeessa humna oomishaa ta'e jedhameetu tilmaamama. Lakkoofsonni kun kan mul'isan yeroo lakkoofsi uummata oomishaa kanaa saffisaan guddachaa jiruu fi tooftaa dinagdee humna oomishaa kanatti fayyadamuu danda'u qopheessuun barbaachisaa ta'uu isaatiin. Guddinni lakkoofsa humna oomisha kanaa waggoota dhufanii bal'inaan itti fufuu akka danda'u ni eegama. Kanaafuu humni dargaggeessaa fi oomishaa kun daangaa yeroo kana keessatti otoo itti hin fayyadamiin nu harkaa ba'uu isaatiin dura sirriitti itti fayyadamuun guddina hawaasummaa fi dinagdee fiduuf itti fayyadamuu qabna. Facaa'insii fi baay'inni uummata wal cinaan biyya keenya keessa lammiileen miiliyoona 25 ta'an wabiin nyaataa isaanii kan hin mirkanoofneef ta'uun ni himama. Sababa kanaanis yeroo ammaa kana lammiileen miiliyoona 8 ta'an gargaarsa guyyaa qaqqabuu fi seeftineetii misoomaatiin productive safety net hammatamaniiru. Lammiileen kunneen gargaarsa mootummaa fi gargaarsa kennitoota idil addunyaa irratti kan hirkatanidha. Lakkoofsa uummataa waggaa waggaan dabalu sooruuf oomishni qonna keenyaa waggaatti yoo xiqqaate toonii 500 dabaluu qaba. Gama carraa hojiitiinis guddinni carraa hojii haala walgituun guddachuu qaba. Haa ta'u malee biyya keenyatti waggaatti lammiileen miiliyoona 2 ta'an umurii hojii dhaqqabu. Dinagdeen keenya carraa hojii kan uumuuf garuu miiliyoona 1 hin caalanii. Sababa kanaanis biyya keenyatti yeroo ammaa
lakkoofsi lammiilee hojii barbaadanii miiliyoona 10 hanga 14 akka qaqqabeen tilmaamama. Odeeffannoon baay'inaa fi walmakiinsa uummataa kun biyya keenya keessa dorgommii hedduun jiraachuu isaanii fi hojii dhabdoota ta'uu isaanii eeraam. Guddinni dinagdee waggoottan darban keessa galmeeffame amalli hojii uumuu isaa murtaawaa ture. Kanaafuu carraan hojii uumuu fi guddinni lakkoofsa hojii barbaaddootaa tasuma wal madaaluu hin dandeenye. Qonni lakkoofsa hojii dhabdootaa dhokataa hedduu kan of keessatti qabate ta'uu irra darbuun kutaa hawaasa baadiyyaa biyya keenyaa hojii dhabaa ta'eetiif dahoo ta'ee tursiisuu hin dandeenye. Sagantaawwan hojii uumuu hanga ammaatti yaalaman amma ta'ee bu'aa argamsiisaniyyuu carraa hojiitti fufiinsa qabu bal'isuuf kan abdachiisan miti. Haala kana keessaa ba'uuf xiyyeeffannoo fi madaalliin guddina dinagdee baay'ina carraa hojii gara fuula duraatti uumu ta'uu qaba. Hojii dhabdummaan lammiilee hin oomishne garuu kan nyaata barbaadan baay'inaan kan uumu waan ta'eef rakkoo wabii nyaataa dabaluun isaa hin oolu. Walitti hidhamiinsi baay'ina uummataa fi misooma dinagdee sirriitti hubachuuf guddina lakkoofsa uummataa fi faca'insa uummataa waggoottan dhihoo asitti amala fedhii fi faayidaawwan dargaggootaa uumaman hubachuun gaariidha. Qormaata faayidaa fi fedhii dargaggootaa eegsisuun. Kutaa hawaasaa keessaa amala fedhii fi faayidaa dargaggootaa hubachuuf jireenya dhala namaa keessatti umuriin ce'umsaa bakkaa fi gahee inni qabu addaan baasanii ilaaluun barbaachisaadha. Namoonni umurii dargaggummaa keessatti argaman taateewwan ce'umsaa walitti aanuudhaan isaan mudatan keessaa adda dureen barumsa xumuruun, mana warraatii ba'uun, kaadhima jalqabaa kaadhimmachuun, hojii jalqabaa qabachuu, fuudhuu, heerumuu fi mucaa jalqabaa horachuudha. Duraa duuba taateewwan jijjiirama kanaa fi yeroo jijjiiramoonni kunneen itti ka'an kan murteessu carraa dinagdee fi hawaasummaa biyya keessa jiruuti. Biyya keenyatti guddinni lakkoofsa hawaasa dargaggoo saffisa carraan hawaasummaa fi dinagdee ittiin guddatu waliin simne. Kanaafuu murtii dargaggoota yeroo ce'umsaatiif wantoota bu'uuraa barbaachisoo ta'an haala ga'aa ta'een dhiyeessuun hin danda'amne. Hanqina dhiyeessiiwwanii kanarraa ka'uun dargaggoota kan milkeessuun shoora ce'umsaa tokko yookiin lama taatee isa tokko irraa yeroo dheeraa turuu fi gara boqonnaa jireenyaa itti aanutti saffisaan ce'uu kan hin dandeenye ta'eera. Fakkeenyaaf barumsa xumuranii dafanii hojii argachuu dadhabuun, hojii qabatanii galii amansiisaa ta'e argachuu dadhabuun, bultii godhatanii rakkoo mana jireenyaa fi rakkoowwan kana fakkaatan biroon gufuuwwan jireenyaa bal'inaan dargaggoota quunnamanidha. Biyyi keenya carraawwan dinagdee fi hawaasummaa haala ga'aa ta'een uumuu dadhabuun ishee dargaggoota abdii kutannaa keessa kan galchuu fi gara jeequmsaatti kan oofudha. Dhugumatti ce'umsi dargaggummaa irraa gara ga'eessummaatti taasifamu kun kan dheerachuu fi turuun biyya keenya qofaatti kan daangeffame miti. Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa keessatti rakkoo ammaan kana isaan mudachaa jirudha. Haa ta'u malee biyya keenyatti lakkoofsi kutaa hawaasa kanaa akka malee guddachaa jiraachuun isaa carraan dinagdee sadarkaa barbaadamuun babal'achuu dhabu waliin walitti ida'amee rakkinichi irra caalaa walxaxaa akka ta'u taasiseera. Gama biraatiin guddinni teeknooloojii fi babal'inni miidiyaa hawaasaa yookaan marsariitii hubannaan lammiileewwan idil-addunyaa akka gabbatu taasiseera. Itiyoophiyaan biyyoota Afrikaa lakkoofsi fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa hedduu keessatti argamu keessaa ishee tokkodha. Fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa keessaa hedduun isaanii humnoota oomishaa umrii waggaa 18 hanga 34 gidduu jiranidha. Babal'inni miidiyaa hawaasaa kanaa fi guddinni hubannaa fi addunyaa kunis dargaggoonni wantootaaf deebiin isaan kennan ariifataa akka ta'u godheera. Haalota uumaman irratti dargaggoonni akka kanaan duraa taajjabbii fi callisaan kan bira hin dabarre mootummaas ta'e hawaasa akka morman taasiseera. Haalli kun haala qabatamaa biyya keenyaa fi seenaa biyya keenyaa waliin yemmuu walitti ida'amu dhiibbaa isaanii bal'isa. Siyaasni biyya keenyaa bara 1960mootaa kaasee humna dargaggoota barataniin kan durfamudha. Itti gaafatamummaan seenaa piroojeektii ammayyummaa oofuu gateettii kutaa hawaasaa kanarratti kan kufedha. Haa ta'u malee itti gaafatamummaan seenaa dargaggoota kanaan dura abukaatummaa qonnaan bulaa ture. Dargaggoonni ammaa immoo dabalataan gaaffii dinagdee fi haqaa ofiif qabu kan qabatedha. Kana malees dargaggoonni ammaa dinagdeedhaan warra isaanii irratti hirkatoo ta'uun isaanii rakkoo kutaa hawaasaa kana kutaa hawaasaa hunda waliin kan walitti hidhate ta'uu isaa mul'isa. Kanaafuu rakkoo dargaggootaa hiikuun karaa biraatiin
dhimma rakkoo kutaalee hawaasaa biroo hiikuudha. Gara fuulduraatti bu'uura hawaasummaa dhaaba siyaasaa kamiyyuu kan ta'u qonnaan bulaa ga'eessa cinatti humna dargaggoo kanadha. Dargaggoon amma jiru kun dargaggoo waggaa 30 duraan ture waliin yommuu wal bira qabamee ilaalamu garaagarummaa bu'uuraa qaban dargaggoonni amma humna dargaggoota baratee ta'uu isaatiin. Kanarraa ka'uunis dhimmoota siyaasaa fi dinagdee irratti hirmaannaa cimaa taasisuu fi fayyadamaa ta'uu barbaada. Kanaafuu kutaa hawaasaa dargaggeessa baratee yommuu jennu waggoota 30 darban kana keessa carraawwan barnootaa uumamaniin kan barate marsariitii quunnamtii diriirfamaniin odeeffannoo quunnamtii saffisaa fi walitti hidhannaatti dhihoo fi kutaa hawaasa bal'aa gara fuulduraas ta'uu isaatiin. Ammuma baay'inni lakkoobsa uummataa dabalaa dhufe carraan hawaasummaa fi dinagdee biyya keenyaa keessumaa qabeenyi uumamaa haphachaa dhufeera. Lafti qonnaa guddina lakkoobsa uummataa dandamachuu dadhabaa jira. Kanaaf dargaggoonni baadiyyaa jiruu hanqina lafa qonnaa fi barumsa qaburraa ka'uun carraa dinagdee fooyya'aa barbaacha godaansii gara magaalaatti taasisuu baay'inaan dabaleera. Kanarraa kan ka'e magaalonni aanaa akka amma mul'achaa jirutti dhiheenya qaban irraa ka'uun lakkoobsa hawaasa dargaggoota olaanaan guutamaa dhufaniiru. Kanaafuu fedhii fi faayidaa dargaggoota kana bifa itti fufiinsa qabuun hiikuu fi humna guddaa dinagdee taasisanii hiriira galchuun kan danda'amu yommuu misoomni industirii saffisaa carraa hojii amansiisaa uumuu fi dandeettii hojjettootaa guddisuu fiduun danda'amedha. Keessumaa seektaroota misooma magaalaa fi baadiyyaa yookaan industirii fi qonna gidduutti walitti hidhannaa qabanii fi hariiroowwan waldeeggaran irratti xiyyeeffachuun jijjiirama caasaa dinagdee saffisiisuuf hojjechuun barbaachisaadha. Dabalataanis misooma baadiyyaa saffisiisuunii fi baadiyyaa bakka jireenya mijataa taasisuuf tajaajiloota guutuun yoo danda'ame humna dargaggoota baratanii gara magaalaatti godaanu kana naannoo isaa akka turu gochuun hirmaataa misooma baadiyyaa akka ta'u gochuun barbaachisaadha. Kallattii dargaggeessa irratti xiyyeeffatu hordofuun dhimma kaayyoowwan gurguddoo biyya keenyaa lama galmaan ga'uudha. Inni tokkoffaan qabeenya nama baratee fi lakkoobsa hedduu qabu kanatti fayyadamuun misooma dinagdee barbaadamu galmeessuu yommuu ta'u, lammaffaan immoo humni namaa kun abdii kutachuu fi dallansuu keessa galuun tasgabbii fi nageenya biyya keenyaa balaarraa akka hin buufne gochuun sodaa jiraachuu biyya keenyaa hambisuudha. Kaayyoon keenyas aadaa mankaraarsitootaa keessatti akka baratametti kutaa hawaasaa tokkoof qofa qabsaa'uu otoo hin taane dhimma misooma dinagdee biyya keenyaa tasgabbii fi nageenya ishee mirkaneessuu akka ta'etti fudhatamuu qaba. Gaarummaa isaa fudhannee yommuu ilaallu dargaggeessi gama hundumaan gahee jijjiirama waliigalaa fiduu dandeessu qaba. Faallaa kanaan immoo haalaan yoo qabamuu baate carraan badii waliigalaa fiduu isaas olaanaadha. Dhimma hawaasummaa siyaasaa fi dinagdee kamiyyuu keessatti humna ho'aa fi oomishtummaatiin kan ramadamu ta'uyyuu hanqina muuxannoo qabuu fi xiqqeenya umurii isaarraan kan ka'e haalaan leenji'uu fi ilaalchi isaa bocamuu qaba. Kutaan hawaasaa kun humnaa fi anniisaa qaburraa akkasumas kutaalee hawaasaa biroo waliin walitti dhufeenya kallattii qabuu fi dhiibbaa isaarraa ka'uun sirriitti leenji'uu fi tooftaa fi malaan qabamuu qaba. Dargaggeessi yoo sirnaan hoogganame jijjiiramni fiduu faayidaa qabeessa akka ta'e wal nama hin gaafachiisu. Guddina lakkoobsa uummata biyya keenyaa fi haala qabatamaa faca'iinsaa akkasumas ragaawwan adda addaa yommuu xiinxallu yoo haalota hawaasaa dhimmoota dinagdee fi hawaasummaa waliin walitti hiine imaammata ga'aa fi hooggantummaa kutannoo qabuun hoogganamuu dandeenye yeroo dhihoo keessatti bu'aa baay'ina uummataa olaanaa fi faca'iinsa qooddachuun milkaa'ina dinagdee mirkaneeffachuuf carraa guddaatu nu dura jira. Sababiin isaas oomishaanis itti fayyadama oomishaanis misooma kan fidus misoomicharraa kan bu'aa argatus dhala namaatiin. Haa ta'u malee hangi misooma dhala namaa qofaan osoo hin ta'in galtee oomishaatiin kana jechuun qindoomina kaapitaalaa teeknooloojii fi qabeenya uumamaan kan murteeffamudha. Kanarraa kan ka'e biyyoonni tokko tokko baay'ina uummataa olaanaa haa qabaataniyyuu malee misoomaniitu argamu. Faallaa kanaatiin immoo lakkoobsa uummataa xiqqoo otoo qabanii biyyoonni hin misoomnes ni jiru. Miidhaa fi faayidaa baay'ina uummataa irratti mormiiwwan gurguddoo lamatu jira. Garee isa tokkorraa lakkoobsi uummataa saffisaan dabaluunsaa sadarkaan jireenya dhala namaa akka gadi bu'uu fi
jiraachuu dhala namaas balaarra buusuu jedhanii hayyootni mormanni jiru. Lakkoofsi uummataa saffisaa yemmuu dabalu hayyoonni jireenyaaf wantoota barbaachisoo ta'an kan akka nyaataa, mana, daara, carraa barumsaa fi tajaajila fayyaa haala gahaa ta'een dhiyeessuun isaanitti ulfaata. Lakkoofsi uummataa dabaluun hiyyummaa fi jireenya gadi aanaaf nama saaxila. Baay'ina uummataa qabeenya uumamaa dhumataa duguuguurra darbuun faalama naannoo dhaqqabsiisuudhaan haala qilleensa naannoo rakkoo irra buusa jedhanii mormu. Gama biraatiin baay'ina uummataa akka carraatti fudhachuun biyyi uummata baay'ee qabdu biyya uummata xiqqaa qabdurra of danda'uun madda siyaasaa fi dinagdee akka taatu ibsu. Yaadni mormii isaanis uummanni madda humna oomishaa hojiif ta'uuti yaada jedhu ibsuu irratti kan bu'uureffatedha. Isaan keessaas ittisa biyyaaf kan ta'u raayyaa guddaa ijaaruu, oomishaaf gabaa bal'aa uumuu, gibira galiif bu'uura bal'aa, yaada kalaqaa baay'ee argachuuf fooyya'insa teeknooloojiif bu'uura waan ta'uuf badhaadhina jedhaniitu ibsu. Baay'inni uummataa carraa fi qormaata fidee kan dhufu ta'uusaa jala muramuu qaba. Baay'ina uummataa fi guddina dinagdee gidduu walitti dhufeenyi kallattiisaa ta'u alkallattii jiraachuu danda'a. Guddinni baay'ina uummataa guddina dinagdee waliin hanga madaaletti motora guddinaatiin wal madaaluu baannaan garuu guddina dinagdee boodatti harkisa. Asirratti carraa fi qormaata baay'ina uummataa sirriitti hubachuuf muuxannoowwan dhihaa fi bahaa fudhachuun ni fayyada. Qaccee ofii itti fufsiisuuf xiin uummata keessatti gaaffii guddaadha. Biyyoottan dhihaa keessatti lakkoofsi kutaa hawaasaa umuriin deemee faca'insa uummataa biyyoottanii keessatti guddachaa dhufeera. Kunis humni oomishaa fi hojjetaa akkasumas humni shamatu akka hir'atu taasisa. Kanaafuu xiqqaachuun lakkoofsa dargaggoota biyya dhaalanii namoota imaammata qopheessan hedduu yaaddoo keessa galcheera. Faallaa kanaatiin sababoota biyyoonni bahaa Eeshiyaa ittiin guddachaa jiran keessaa baay'inni uummata isaanii waan bal'aa ta'eefidha. Baay'inni uummata isaanii hedduu ta'uun fedhii biyya keessaa fi gabaa akkasumas humna nama bal'aa argamsiiseefii jira. Haa ta'u malee keessumaa Chaayinaa fi Indiyaa keessatti aadaan koorniyaa dhiiraaf looguu kun sirna koorniyaa ol'aantummaa dhiiraa rakkoo xiin uummataa uumeera. Biyyoonni kunneen keessumaa Chaayinaan imaammanni xiin uummataa hordoftee faca'insi koorniyaa akka wal madaalawaa hin taane gochuun rakkoo hawaasummaa uumee jira. Kun kan nutti agarsiisu to'annoon baay'ina uummataa irratti taasifnu xiin uummata uumamaa kan ta'an gahee wal simataa umrii fi koorniyaa kan jeequu fi adeemsa uumamaa irratti kan dhiibbaa taasisu ta'uu akka hin qabaannedha. Kanaafuu biyya keenyatti xiin uummataaf misooma gidduu walitti hidhannoo tasuma addaan baafamuu hin dandeenyee fi itti fufiinsa akkasumas jijjiirama qabu hubachuun xiyyeeffannoon dhimmoota xiin uummataaf kenninu qaamota misooma itti fufaa biyya keenyaaf dabalees guddina saffisaa gama dinagdee fi hawaasummaatiin mirkaneessuuf carraaqqiiwwan taasifamanii ta'uu qaba. Sadarkaa amma jiruun uummanni keenya wanta oomishuurra wanta inni dhimma itti ba'atu baay'ata. Kanaafuu ilaalcha herregaatiin yemmuu ilaallu fayyadamaadha malee uummata oomishuu miti. Biyyi keenya gargaarsaanis haa ta'u liqiin kaapitaala guddaa biyya alaatii fiduun dhiheessa ijaarsaawwan bu'uuraa barumsaaf, fayyaaf, bishaan dhugaatii fi kanneen kana fakkaataniif babal'ifteetti. Haa ta'u malee humna namaa uumamee fi galteewwan meeshaalee qindeessinee itti fayyadamuun shaqaxootaa fi tajaajiloota gatiin isaanii dabalee oomishnee gabaaf dhiyeessuu hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e liqii liqeeffanne deebisuun haa hafuuti liqii fi deeggarsa dabalataa barbaaduu hin dhiifne. Sababiin isaas uummanni keenya oomisha osoo hin taane fayyadamaa ta'uu isaatiin. Haalli kun kan agarsiisu teeknooloojiiwwan oomishtummaa fooyyessanitti fayyadamuu fi walitti hidhamiinsa gabaa ijaaruun hanga gara oomishtummaa qullaa isaatti ceenutti guddina baay'ina uummataa keenya dhabamsiisuun barbaachisaa ta'uu isaatiin. Baay'ina uummata oomishaa biyya keenyaa baay'ina uummata hirkatoo yookiin hin oomishne akka caalu taasisuu qabna. Humna oomishaa kana karaa sirriin itti fayyadamuun yoo danda'ame yeroo gabaabaa keessatti carraa dinagdee gaarii fidee dhufa. Carraan gaarii xiin uummataa kun kan yeroo gabaabaaf turudha. Hirkattummaan wayita dabalaa dhufu carrichi kan dhumu ta'a. Haa ta'u malee yemmuu baay'inni uummata oomishaa carraa gaarii ta'ee turee fi rakkoo fi uummata oomishaa yemmuu olaanaa ta'u ga'ee inni dinagdee keessatti taphatu guddisuuf
haa ta'u malee yommuu baay'inni uummata oomishaa carraa gaarii ta'ee turuu fi lakkoofsi uummata oomishaa yommuu olaanaa ta'ee ga'ee inni dinagdee keessatti taphatu guddisuuf duraan dursinee dhaloota ijaaruu irratti qabeenya keenya dhangalaasuu qabna. Dursa xiyyeeffannoo fayyaa, barnootaa fi leenjii dhaloota boriif kennuun dandeettii dhalootichaa ijaaruun barbaachisaadha. Daa'imman aadaa hojii fi barumsaan ijaaramanii yoo guddatan yommuu umriin isaanii hojii dhaqqabu humna oomishaa qaroomee fi naamusa gaarii qabu ta'uun madda jabina dinagdee ta'u. Muuxannoon biyyoota bu'aa xiin uummataa kanarraa fayyadamoo ta'anii akka mul'isutti dursanii daa'imman irratti hojii guddaa hojjechuu isaaniiti. Muuxannoon biyyoota kanarraa horachuun bu'aa xiin uummataa dhandhamuuf sirna fayyaa hawaasaa jabaa fayyaa daa'immanii fi uummataa fooyyessuu diriirsuun barbaachisaadha. Yommuu hojii fayyaa hawaasaa kanaaf guddina baay'ina uummataa dhabuu irratti hojjennu fedhii eeyyamaa fi beekamtii haadholiif abbootii irratti kan hundaa'ee fi loogii koorniyaa irraa bilisaa akka ta'u of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Dabalataanis guddinni baay'ina uummataa hir'atee deemee lakkoofsa dargaggoota hojjetanii akka hin hambifne itti dhiyeenyaan hordofuun akka barbaachisummaa isaatti imaammaticha fooyyessuun baay'ina uummata keenyaa qofa osoo hin taane madaallii gulantaa faca'iinsa umrii akka eegnu nu dandeessa. Walumaa galatti biyya keenyatti carraa xiin uummataa mul'achaa jirutti fayyadamuuf sirna barnootaa fi leenjii humna namaa qaxaramuu fi hojii uumuu jabeessuu diriirsuu, karoora maatii fi sirna fayyaa du'a haadholii fi daa'immanii hir'isu jabeessuu fi kallattii dinagdee oomishtummaa bu'uura godhate hordofuun barbaachisaadha. 13.2 Qabeenya uumamaa akka humna kuufamaatti. Itoophiyaan haala taa'umsa lafaa adda addaan badhaatuudha. Bal'inaan immoo biyyoota addunyaarraa sadarkaa 27ffaa irratti argamti. Bal'inni kun uummata hedduu hammatanii qabachuuf qabeenyi uumamaa hedduu akka jiraatuuf nageenyi biyyaa eegsisuuf ga'ee guddaa qaba. Biyyi keenya laggeen gurguddoo biyya qaxxaamuran 4 keessa isaaniitti laggeen giddugalaa 12 fi laggeen gurguddoo 9 qabdi. Kana keessa haroowwan uumamaa 17 fi namtolchee 9tu argama. Qaama bishaanii fuula lafaarra jiran kanarraa kuufama bishaanii meetir kiubii biiliyoona 123tu jira. Akkasumas kuufama bishaanii qotamee baafamuun haaromfamee faayidaarra ooluu danda'u meetir kiubii biiliyoona 121 oltu jira. Walumaa galatti biyyi keenya qabeenya kuufamaa bishaanii meetir kiubii biiliyoona 224 qabdi. Qabeenya bishaanii kanatti fayyadamuuf teeknoolojii jallisiitti fayyadamuun lafti misoomuu danda'u heektaara miiliyoona 43 gadi miti. Qabeenya kuufamaa bishaanii qabdurraayis kennaa uumamaa humna ibsaa meegaawaatii 45,000 maddisiisuu ishee dandeessuus kan badhaatedha. Kanarraa ka'uun Afrikaa keessatti biyyoota muraasa gumbii bishaanii jedhamuun beekaman keessaa ishee tokkodha. Itoophiyaan naannoo mudhii lafaatti waan argamtuuf ifa aduu olaanaa argatti. Haa ta'u malee anniisaa elektirikii maddisiisnee itti dhimma ba'uuf kan hojiirra oolchinu dhibbeentaa 1 gadi. Itti fayyadamni anniisaa qilleensaa fi hurkaa ji'ootermaalii keenyas akkasuma gadi aanaadha. Qabeenyi dhakaa cilee fi gaazii uumamaa keenyas hanga ammaatti faayidaarra hin oolfamne. Biyya keenyatti dheerinni guyyaa fi halkanii walqixa kan jedhamudha. Biyya keenya baqqaana tirooppikaaliitti kan argamtuu fi haala taa'umsa lafaa adda addaa kan qabdudha. Sababa kanaanis biyyi keenya qabeenya haala qilleensaa adda addaa, gosa biyyee fi bakka argama gaasota bineensotaa fi biqiltoota adda addaa ishee taasiseera. Kanaafuu gosa midhaanii fi beelladoota adda addaa oomishuuf carraan keenya bal'aadha. Itoophiyaan baha Afrikaa galaana diimaarraa fageenya dhiyootti argamtudha. Haalli taa'umsa ishee biyyoota bahaa giddugalaa, Eeshiyaa, biyyoota Galfii fi Awurooppaatti kan dhiyaatte, akkasumas galaana diimaatti, galfii Edanii fi garba Indiyaatti dhihoo akka taatu godheera. Kana ta'uu isaatiinis biyyi keenya daldala idil-addunyaaf kan mijattee fi bakka tarsiimootti kan argamtudha. Haala teessuma lafaa waliin wal qabatee Itoophiyaatti qormaata kan ta'u balbala galaanaa dhabuu isheeti. Kunis biyya keenya gatii daldala olaanaaf akka saaxilamtu taasisuun daldala fiduu fi erguu irratti dhiibbaa taasisuun isaa waan hin oolledha. Qormaata dhaabbataa gama dinagdeetiin nu mudatu kana furuun kan danda'amu yaada ida'amuutiin biyyoottan ollaa keenyaa faana faayidaa waliiniif yemmuu dinagdeen walitti hidhamnee ida'amnudha. Tooftaan kun hariiroo filannoo buufatoota
nagada alaatti ergamuu fi biyyatti ittiin galchinuu babal'ifachuu hordofuu qabna. Kallattiin kun nageenya biyyaalessaafis ta'e misoomaaf baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u malee nageenyiif misoomni biyya ollaa keessatti kan mirkanaa'e ta'uu danda'uun isaa dhimma barbaachisaa fi boriif hin jedhamnedha. Kanaafuu olloottan keenya waliin misoomaa fi nageenya waloo cimsuuf imaammanni quunnamtii biyya alaa nageenyaa fi misoomaa xiyyeeffannoo argachuu qaba. Haala teessuma lafaatiin alatti qabeenyi uumamaa dandeettii humna misoomuu biyyoota murteessuu keessatti shoora olaanaa qaba. Qabeenyi uumamaa yommuu jedhamu akka biyyaatti qabeenya wabii nyaataa mirkaneeffachuu dandeessu qabaachuu fi albuudota gatiin isaanii ol ka'ee qabaachuun murteessaa taasifamaniitu ilaalamu. Biyyi keenya humna kuufamaa wabii nyaataa ishee ittiin mirkaneeffattuu fi darbaa oomishtu qabdi. Biyyi keenya lafa qonnaa mijataa ta'e walumaa galatti square kiiloomeetirii miliyoona 1 ol qabdi. Kana keessaa hojiirra kan oolfame 20 qofa. Inni kaan harka caalaa kaloodhaaf kan oolfamedha. Kun kan ta'es horsiisni beeladaa keenya waan hin ammayyoofneefidha. Itoophiyaan haala qilleensa adda addaa waan qabduuf bakka gosoonni midhaanii fi biqiltoota adda addaa itti argaman qofaa osoo hin taane bakka sanyiiwwan isaanii itti baay'atan taasiseera. Bakki argama bunaa, suufii, geeshoo, xaafii, nuugii, hancoote, raafuu fi warqee biyyuma keenya kanadha. Biyyi keenya biyya baay'inaan gosoonni midhaan agadaa, biilaa akkasumas midhaan dibataa baay'inaan itti oomishamanidha. Kanneen keessaa garbuu, mishingaa, boobee, qamadii, baaqelaa, talbaa, nuugii, saliixii, shumburaa, misira, qeeqaloo yookaan adangwaarree, ataraa fi sunqoo maqaa dhahuun ni danda'ama. Qabeenya hagana baay'atu qabaannuyyuu hanga ammaatti sadarkaa maatiitti wabii nyaataa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Naannoon baha Afrikaa kun qaxanaa haala jijjiirama qilleensaatiin miidhaan irra ga'uu fi qonna roobaatti hirkate hordofudha. Haaluma kanaanis waqtii eeggatee ongee fi beela uumamuuf kan saaxilamedha. Biyyi keenya seenaa ishee keessatti balaa ongee suukkanneessaa ta'ee si'a baay'ee keessummeessitee jirti. Akka biyyaatti miidhaa ongichaa kan hamaa taasisu hooggansi hojii sodaa balaa fi qophaa'ina keenya jabaa ta'uu dhiisuu isaati. Misooma itti fayyadama qabeenya uumamaa madaalawaa jabeessuu fi dhimmi inni guddaan aadaa itti fayyadama keenyaati. Sirna nyaataa keenya oomishtoota keenya irratti kan hundaa'edha. Kana ta'uu isaatiin midhaan nyaataatiin of danda'uuf gabaa alaa galchinu irratti akka hirkannu taasiseera. Gama biraatiin Itoophiyaan biyya gosni nyaataa baay'een itti argamu waan taateef gosoota nyaataa muraasa irratti akka hin hirkanneef carraa hojii nuuf uuma. Carraan oomisha baay'ina gosa nyaataa irratti hundaa'e oomishuu qabnu bal'aadha. Biyya keenyatti faayidaa fayyaa gosoonni soorataa qaama ijaaran qabanii xiyyeeffannoo akka argatu taasisuun qorannoo xiinyaataatiin gabbisuun gartuu nyaata aadaa keenya akka ta'uuf xiyyeeffannoo itti kennanii hojjechuun barbaachisaadha. Haaluma wal fakkaatuun fedhii galteewwan nyaataa ammayyaa fi biyya alaa irraa barbaachisoo ta'an daakuu qamadii, sukkaaraa fi zayita dhiyeessa biyya keessaatiin waliin ga'uun galma keenya ta'uu qaba. Yommuu kana gochuu dandeenyu hawaasa nyaata galteewwan uumamaarraa qophaa'e sooratuu fi fayyaan isaa eeggame akkasumas baasisa rafa alaa nyaataaf ooluu hambisu uumuu ni danda'ama. Dabalataanis murteewwan qabeenya uumamaa waliin walirraa nu fageessan gara sirna oomishaa humna dabalataa fi qabeenya kuufatuutti ce'uuf nu gargaara. Dhiyeessii meeshaa dheedhii humna misoomaa biyya tokkoo akkasumas kallattii imaammata biyya tokkoo ni murteessa. Biyyoonni dhiheessa meeshaa dheedhiin ala misooma industirii saffisiisuu hin danda'ani. Kanaafuu dhiyeessa meeshaa dheedhii oomisha uumamaa argamuu albuudotaa fi bu'aa horii waliin wal qabsiisnu ilaaluu dandeenya. Itoophiyaa keessatti albuudonni akka soogiddaa, warqee, pilaantiiniyemii, noobiyemii, taantalamii, nikeelii, madaabii, kiroomii, mangaanizii, dhakaa nooraa, saandistoonii, jiipsamii, suphee, oopaalii, oorii sibiilaa, pootaashii, boba'aa fi gaazii uumamaa fi kan kana fakkaatan akka qabnu odeeffannoowwan ni himu. Keessumaa warqee, pootaasheemii fi kuufamni gaazii uumamaa bu'a qabeessummaa dinagdee akka qabu ragaaleen ni mul'isu. Haa ta'u malee humni qabeenyaa kana misoomsuu fi itti fayyadamu sadarkaa gadi aanaa irratti kan argamudha. Kunis murtaa'ina rakkoo kaapitaala biyyattiin qabduun ala rakkoo murtaa'ina guddina teeknooloojii qabaachuun ishees rakkoowwan guddina keenya murteessan keessaa tokko jechuudha. Qabeenya beeladaan wal qabatuun Itoophiyaan qabeenya horii gaafaa, kottee duudaa fi lukkuun Afrikaa irraa tokkoffaa ishee jechisiisuu danda'u qabaattuyyuu
biyyi keenya gaanfa lakkaa'urra darbuun hiyyummaa hir'isuuf wabii nyaataa mirkaneessuufis haa ta'u oomishtummaan beelladarraa argaman kan akka aannanii, hanqaaquu, foon, gogaa fi kalleem gabaa biyya alaatiif dhiyeessuun fayyadamuu hin dandeenye. Oomishni booyyee waggoottan darban keessa fooyya'insa agarsiisuyyuu kana caala irratti hojjennaan bu'aa guddaa fiduu kan danda'udha. Kuufamni humna oomisha damma keenyaas baay'ee olaanaadha. Biyyi keenya oomisha dammaan Afrikaa irraa tokkoffaa taatuyyuu horsiisa kanniisaa fi oomisha dammaa hammayyaa waan hin hordofneef galiin damee kanarraa argannu hagana kan nama hin jechisiifne qofa osoo hin ta'in kan nama gaabbisiisudha. Kanaafuu damee kana hammayyeessuun gabaa Awurooppaa qofa osoo waliin ga'uu dandeenye humna guddaa ta'am. Seenaa biyyoota hedduu keessatti qurxummii wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee guddaa taphata. Yeroo ammaa kana biyyattiin humna waggaatti toonii 56,000 oomishuu kan qabdu yommuu ta'u, humni kuufamaa oomishuu dandeessu garuu gara toonii 94,000tti tilmaamama. Kana jechuunis qabeenya qurxummii qabnu keessaa walakkaa qofa fayyadamaa jirra jechuudha. Haroowwan magaalotatti dhihoo jiran irratti qurxummii baasuun haa baay'atuyyuu malee qaamoleen bishaanii fagoo fi baadiyyaatti argaman garuu qurxummiileen qaban faayidaarraa oolchamaa hin jiru. Biyya keenyatti namni tokko waggaatti waliigalaan qurxummii inni sooratu kiloogiraama duwwaa tuqaa 5 yommuu soorannaa Afrikaa baham kiloogiraama 9 ta'e faana wal bira qabnee ilaallu baay'ee gadi bu'aadha. Oomishni qurxummii keenya kan bu'uureffame qaamolee bishaanii uumamaa biyya keessatti argaman qofa irrattidha. Qaamoleen bishaanii kun haroowwan, laggeen, hidhaawwanii fi qaamoleen bishaanii xixiqqoo baay'ee ta'uu isaanii waliin wal bira qabnee yoo ilaalle biyyi keenya faayidaa isaanirraa argachuu qabdu hin arganne. Kanaafuu qurxummiin wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti shoora inni taphachuu qabu ture hin taphanne. Oomisha qurxummii irratti xiyyeeffannaa kennuun otoo hojjennee faayidaa dinagdee yeroof argannurra darbuun naannoo itti fufiinsaan madaalliin isaa eeggame uumuuf nu fayyada. Oomishni qurxummii kunuunsa naannoo irratti kan bu'uureffate waan ta'eef hojiiwwan misooma qurxummiif hojjetan naannoo bishaanii xiqqaachaa dhufe kana kan suphuu fi kan haaromsu ta'a. Qabeenya uumamaa keenya gosaa fi bal'inaan kan baay'ate ta'uyyuu gama kunuunsa naannootiin garuu dadhabina gosa lama qaba. Gama tokkoon albuudota dhuman tooftaa baasii qusatuun baasnee fudhatama isaa daballee haala sirrii ta'een dhaloota itti aanuuf qabeenya dhaalchisuu kaa'uu qabna. Qabeenya keenya hin dhumne immoo dugugnee itti fayyadamuurra qabeenyichi bakka of buusuuf yeroo itti fudhatu hubannaa keessa galchuun itti fayyadama qabeenya uumamaa jala jalaan bakka of buusaa deemuu hordofuu qabna. Haalli itti fayyadama oomishni albuudaa keenya ittiin adeemsifamu qabeenya duguguu irratti kan bu'uureffatedha. Jireenya uummata naannoo sanaas kan hin jijjiirree fi biyyaafis gibira galii irraa eegamu kan hin galchine akkasumas daldala seeraan alaaf kan mijate ture. Qonni keenyas akkuma oomisha albuudaatti biyyoo keenyaaf kan hin dhiphannee fi bifa qabiyyee biyyoo uumamaa haphisuun qotaa horii immoo gara dheeduutti bobbaasna. Keessumaa naannoon giddugaleessaa fi kaabni Itoophiyaa akka malee kan nyaatamee fi oomishtummaan isaa baay'ee kan gadi bu'e waan ta'eef guddina oomisha qonnaa keenyaaf sodaa guddaadha. Cirama bosonaa fi sababa isaatiin dhiqamni biyyee uumama rakkoo kana cimsaa dhufeera. Ciramni bosonaa kun haala taa'umsaa lafaa waliigalaan miidhuun miidhaan kana sababeeffachuun maraamartoo faalama qilleensa naannootiin hongee dhufuuf nu saaxilee jira. Rakkoo bu'uuraa kanaan lubbuun bineensotaa fi biqiltoota naannoo keenyatti argaman balaaf saaxilamaniiru. Haala itti fayyadama qabeenya uumamaa kana kan baay'ee gaddisiisaa taasisu balleessaa fi duguuggii kanaan qabeenya argannu kanatti fayyadamuu gara fuulduraatti misooma industirii nu ceesisuu osoo hin mirkaneeffatiin hafuu keenyadha. Kanaafuu lammiileen misooma qonnaa fi albuudaatti bobba'an gara fuula duraatti yommuu lafti isaanii qullaatti hafu daa'imman isaanii rakkoof saaxiluun isaanii waan hin oolledha. Qormaata qabeenya uumamaa misoomaaf oolchuu. Qabeenyi uumamaa biyya keenya ulaagaalee madaalli hedduun yommuu madaalamu biyyi keenya humna kuufamaa misoomsuu danda'u akka qabdu mul'istoonni ni jiru. Biyyi keenya rakkina keessaa ba'uufis haa ta'u rakkoowwan dinagdee ishee gosa hedduu hiikuuf qonni filannoo guddaa tokko. Kanaaf qonna adeemsa galtee fi oomishaan ammayyeessuun gabaa irratti kan xiyyeeffate taasisuun gabaa biyya keessaa fi biyya alaa gochuun hojjechuun xiyyeeffannoo keenya ta'uu qaba. Dabalataanis misooma jallisii fi jiidhina kuusuuf xiyyeeffannoon addaa kennamuu qaba.
lafa gammoojjii jallisii misoomsuuf mijataa ta'anii fi hanga ammaatti hojiirra hin oolle qonna gabaatiin misoomsuun sharafa biyya alaa hambisuu fi naannoowwan kana misoomsuun xiyyeeffannoo argachuu barbaada. Qabeenya naannoo keenyaa karaa wabii nyaataa mirkaneessuu fi karaa oomishtummaa dabalataa mirkaneessuun karaa qabsiisuun barbaachisaadha. Qabeenya beeladaa fi qurxummii keenya karaa hammayyaawaa misoomsuun filannoo dhiyeessii nyaataa babal'isuun wabii nyaataa mirkaneeffachuu ni dandeenya. Walumaa galatti dhimmoota qonna keessatti xiyyeeffannoo argachuu barbaadan keessaa babal'isuun hojiiwwan jallisii misooma qonnaa bal'aa fi xixiqqoo dhiyeessii maallaqaa fi galtee babal'isuun oomishtummaa horsiisa beeladootaa babal'isuu fi eegumsi qabeenya uumamaa xiyyeeffannaa nama hundumaa argachuun akka hojiitti galu gochuudha. Dabalataanis tooftaa oomisha qonnaa fooyyessuun qisaasama oomishaan boodaa hir'isuun sirna wabii nyaataa qonnaa irratti hundaa'e hojiitti hiikuu akkasumas gosoota midhaanii murteessoo ta'an biyya keessatti akka oomishaman taasisuun xiyyeeffannoo wal fakkaatu kan barbaadudha. Qonnaan alatti haalli itti fayyadama qabeenya uumamaa waliin wal qabatee qabeenya horachuun ni danda'ama. Seektaroota turan keessaa seektara albuudaa fi turizimii ibsuun ni danda'ama. Misoomni albuudaa amala isaatiin namoota baay'ee kan miindessuu miti. Amalli hojichaas yeroo dheeraa kan gaafatudha. Adeemsa qorannoo fi qo'annoo irraa kaasee hanga oomishaatti adeemsa rakkisaa keessa waan darbamuuf muuxannoo irraas haa ta'u sodaa dhaqqabsiisuu irraa abbootii qabeenyaa dhuunfaan yoo misoome filatama. Biyya keenya keessatti seektara kanaan muuxannoo hooggansaa cimaa waan hin qabneef hanga ammaatti itti hin fayyadamne jechuun ni danda'ama. Haa ta'u malee abdiin misoomaa seektarichi nuu kennu kan tuffatamu waan hin taaneef xiyyeeffannoon addaa kennamuufii mala. Gama argamsiisuu sharafa biyya alaatiin seektara albuudaa kana karaa bu'a qabeessa ta'een misoomsuu yoo dandeenye alatti erguu shaqaxoota sadirraa sharafni alaa waliigalaan argannu pirojektii albuudaarraa argamuu ni danda'a. Gaaziin Ogaadenii fi pootaasheemiin Affaar guutummaan otoo misoomsanii isaan qofti waggaatti gara doolaara biliyoona 2 argamsiisuu akka danda'an yommuu yaadamu seektarichi hagam xiyyeeffannoo akka dhoowwanne mul'isa. Gosoota misoomaa albuuda warqee fi kan birootiin deeggarsa walirraa hin cinne otoo kenninee fi bakkeewwan saffisaan misoomuu danda'an hin jiru. Kanaafuu imaammanni albuudaa keenya rakkoowwan hojmaataa fi seeraa misoomsitoota quunnaman hiikuurra darbuun odeeffannoo qindaa'aa ji'ooloojii haala teessumaa fi amala lafaa qabatamaa taasisuutu nurraa eegama. Oomisha warqee karaa addaatiin misoomsaa jiru kanallee otoo amma walitti hidhamiinsa gabaa biyya keessaa fi biyya alaa diriirsuun karaa seera qabeessaan otoo gurgurree sharafa alaa hedduu argachuu fi jireenya hawaasa naannoo jijjiiruun ni danda'ama ture. Gama misooma albuudaatiin abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi biyya alaa walitti hidha'uun seektaricharraa fayyadamoo akka ta'aniif imaammataa fi seera muuxannoo addunyaarraa ka'uun qopheessuun barbaachisaadha. Odeeffannoo qabeenya albuudaa keenya jabeessuu fi qabatamaa gochuuf hirmaannaa abbootii qabeenyaa guddisuun barbaachisaadha. Mootummaan adeemsa investimentii babal'isuu bu'uuraalee misoomaa taasisuu keessatti misoomicha keessaa tooftaa ittiin gahee qabaatu hordofuu qaba. Tooftaan kun mootummaa karaa maallaqaan fayyadamaa taasisuun ala amantaa abbootii qabeenyaa seektaricha keessatti hirmaachuu barbaadanii ni jabeessa. Gama itti fayyadama qabeenya uummataatiin seektara turizimii haala ga'aa ta'een misoomsuu dhabuunii fi beeksisuu dhiisuun akkasumas tajaajiloota walitti dhufeenya qaban babal'isuu dhiisuun keenya hir'ina keenya isa biraati. Turizimiin qabeenya seenaan aadaan yookiin uumaan nuuf kennite haala daawwattootaaf hawwataa ta'een qindeessanii dhiyeessuun seektara qabeenya irraa argamudha. Gama kanaan Itoophiyaan qabeenya baay'ee kan qabdu ta'uyyuu tajaajila gurguramuu danda'u haala ga'aa ta'een qopheessuu dhabuu keenyaa fi otoo hin gurguriin hafuu keenyaan hanga ammaatti qabeenya kanatti haala nama gaddisiisuun otoo hin fayyadamiin turree jirra. Dadhabinni waggootii darban keessa turan seektarri kun bu'aa inni biyyaaf argamsiisuu danda'u akka mul'atu taasifnee baasuu dadhabuu fi hojiirra oolchuu dadhabuu keenya agarsiisa. Bakkeewwan uumamaa seenaa fi aadaa daawwataman qabnuun alatti bu'uurri misoomaa kan akka daandii qilleensa Itoophiyaa daawwattoota deddeebisuu jiraachuun isaa carraa adda ta'edha. Hir'inni guddaa qabnu gama dhiyeessii bu'uuraa misoomaa fi odeeffannoo akkasumas nagaa fi tasgabbii mirkaneessuun kan wal qabatedha. Dabalataanis bakkeewwan daawwataman daawwattootaaf haala hawwataa fi mijataa ta'een soneessuun sadarkaa barbaadamuun beeksisuu dadhabuu keenyadha.
Hir'inoota kana guutuuf mootummaan deeggarsa muraasa yoo kenne seektarichi gargaarsa abbootii qabeenyaa dhuunfaatiin yeroo gabaabaa keessatti misoomuu danda'a. Carraaqqiin walitti fufiinsa qaban otoo taasifnee galii shaqaxootaa irraa argannu harka 3 kan caalu turizimii irraa akka argachuu dandeenyu qorannoowwan ni mul'isu. Biyyi keenya aadaa, seenaa, uumama daawwattoota hawwachuu danda'an bakka tokkotti haala guutuu ta'een dhiyeessuu kan dandeessu, tarii naannoo keenyatti wanta akkanaa guutuu kan danda'u biyya keenya qofa waan ta'eef xiyyeeffannoon socho'uun dirqamadha. Walumaa galatti sadarkaan itti fayyadamaa fi kuusaan qabeenya uumamaa biyya keenya boqonnaa kana keessatti dhiyaate waan barsiisuu sirna dinagdee oomishtummaa fi tooftaa qabeenya haalaan itti fayyadamuu nu dandeessisuu akka ijaarree fi kunis caba caasaa dinagdee biyya keenyaatiif gumaacha inni qabudha. Dhugaan kun oomishtummaa guddisuun handhuura suphuu dinagdee ta'uu isaa nutti agarsiisa. Oomishtummaan tooftaa oomishuu faana walitti dhufiinsa kallattii qabaachuu isaatiin qulqullina galtee teeknooloojii fi gabaa irratti haala oomishaa bu'uureffate babal'isuun barbaachisaadha. Kana mirkaneessuu dandeenyaan dinagdeen biyya keenyaa guddisuu kanneen danda'an irratti bu'uureffachuun seektaroota bu'aa oomishaa kennan irratti bu'uureffachuun ce'umsa caasaa qabu taasisuu nu dandeessa. Haaluma kanaan boqonnaa itti aanuu oomishtummaa misooma industirii guddisuu fi carraawwan dinagdee fi hawaasummaa kan biroo gama uumuutiin ga'eewwan inni qabu kan ibsu ta'a.